Naaf eegaati nama buusu keessattuu mucaasa nama buusu eegaati mataa isaa irratti duula goona. Okay. Sini fane ka hojii kootee monitorinaa galcha. Hojii kootee ngaara eeggadhaan. Wallahi. Naa galcha. Eegan jira. Naa galchaasi. Ready barreeffadhu lakkoofsa kee. Monitorin eegaadha. Kopi godi matan si Mubarak video cha wajin isa jarri gantini godan wajin Mal Facebook irratti mucha mul'achaa jiru be godi bloki okay rufeera la blocking nangura yu bloki kakajira. Okay, Alex ta yemir. Tag na tingonet. Alex. Ardian. Kasi kuno. Sharing gode kan tiki mal tu kesi ka. Share gode kasi la kuno. Share gode kanas. Kana kuno. Ya Rabbi le torke dicis, ya Rabbi le torke dicis, ne torki sati. She guys copying godame. Koi video sila kasi sama sih. Video sila kasi sasi wabrase tu. Yo kita raja di makias linjo yang godan ini nagal cak. Apa orang kamu? Mal marakat. Apa orang kamu? Engkau dah parah. Mal kan ni humna kabda ucu michite bidena abde kasira wan fi dalagate. Dubartii abbaan manaa gosiin nuti gaafataa kana maqaa seera reeksaatiin dubartiitu mukana dubartii danda'a. Mubelal Ana sirreessaa dhiisaa siniin jedheera warri modii tana. kuno wifi akkana muka gubbaa kenne akkana networkin sokaa jirra mube bataam irra kanne wallahi. Ayyee jabaatu nu agarsiisi yaada kana. Esh. Saati bakka networkin dalagut ammoo motora hin qabna dhaine fudhanne bakka sila networkin gaa ozo sin saati nu kennitanii dhaine isin agarsiifna akka networkin le nu Raasi kee raabut. Ijoollee daa'imman arguu barbaannan. Mube amma waan barbaadu fudhannee kaane beellamnaaf ishii adeemu kaffalla kan moota. Eeyyeen. ammoo soona beellamtanii saati itti Si beellamnaaf warraa fudhanne. Akkam jirta haadha keenya? Mube waraabi meme. Ishi gaafadhu. Nagaa keeti. Ayyee amma nama kuba sagaltu si daawwataa jira. Mana kana kan bane Mubaaraki. Ijoolleen biyya keeti ijoolleen sikkoo mandoo amachurullee jira Mubaarak jira. Nuti viidiyoo kee miidiyaa kana irratti agarree. Ijoollee kana abbaa malee guddistaati. Abbaan na bira hin jiru addumatti yaa guddisuu jira. Mee gochisuun godina Baalee aanaa dalloo mannaa ganda cirrii maal jedhamutu sirratti ta'e mee akkamitti sirratti ta'e wanti sun? Wanti suni rakkadee fuudhee abboo anillee garmada kudhabee ijoolleen tiyya ooltee bullaan manumee qooyi waan kana mee erga daa'iree tama deemu beeka'ee itti dhaqee anillee. Ijoollee kee waan nyaachistu dhabdee? Ijoolleen harkatti guyyaa sadii afur agabuu isaanii bullaan ijoolleen tu waan yaalaa miidhamti ijoollee jedhee ta'anillee akkas ta'e. Ijoolleenuma kee nyaachisuudhumaa fi fuute malee waan biraatiif hin fuune kaati. Ijoolluma tiyya malee waan biriiti miti. Ayyee mana keessaa homaan qabdu ture waan nyaatamu hin qabdu tureeti. Sagalee itti dhagaamaan jiru. Sagalee Ijaabeetti.
Abdi akkaataa jireenya see gaafadhu mana siin jiraattu kiraa jiraatti moo eessa bulti waan jedhu waan siin barbaaddu moo Sakki ta'uu lolu garmalee waan biraati miti. Warri bira jirtan naa seenaa. Akka inni jiraatanii mana jireenyaa qabdaa? Warri bira jirtan naa seenaa. Mana jireenyaa qabdaa? Mana keessa jiraattu qabdaa? Kiraa ta'uu jira mana jireenya mataatti hin qabu. Kiraa meeqa kaffalta? Birii 400. Maaliin jiraatta? Ijoollee kee kana maaliin guddistame? Ijoollee xiyyaa'anii bidduma namaatti rafaa dhaabbadhee abboo anilleen of dadhabuu jiraayyuu waan ma wallaalayyuu. Ayyee gocha sana kan inni sirratti raawwate sirruu kuteera moo ispoortiidhuma sana qofa sirratti hojii hojjechiise? Ispoortii. Namichi sun kana dura si beekaa? Wal beektu? Inni moo? Mbee. Ijaan argaa garuu na. Hooggantoonni maal siin jedhani? Ayyee ishee. Yeroo turtuu keessa abboo mana namaa dalaguu jiru. Maal dalagaa turte? Ijoollee kana yeroo guddiftu maal dalagdee guddisaa turte? Maal faa dalagda? Buddeena mana da'uu jira mala waan takka dalaguutti hin jiru mana namaa bicha dalaga malee. Biddeen tolchitee Buddeena tolchee galaayyuu guyyaa. ijoolleen kee mana oolu moo fudhattee deemta mana hojii? Mana oolu. Manatti gattee deemtee biddeen tolchitee. Manuma diisa deemanis. Okay, mube akkas goona amma. Obboleewwan keenya dhagaartu ብዙዎቹ አማርኛ ያላችሁ ነው በኋላ ላይ በአማርኛ እንገልጽላችኋለን። አሁን እቺቲን ኩኒስ አካባቢ በርባን ነማ ብራብረት ሞ ቤዲ ፈሞጂኒ ነው ፉማፍ ገርጋራና ወርባ ኢሳቴ ቦዳ ገራ ማሪፋ ጎና ሜ ደገሳ አጀል ቀብሲፍ ነው ማጀቱ አመጭሮ ለፋ ዋን ፍያደት ከነዳቲ ኢትዴም ናሳቱ ነመነመ ወሪዋ ጋመቹ ባንደ ጋፈዳቴ ገርሳ Koy Ahmad ilaal gaafii sin gaafachuu qabdan amma namoota baay'eetu gargaaruudhaaf iyyafataa jira biyya alaatii biyya keessaa nama baay'ee jechuudha birrii gurguddaa kennuufiidhaaf. Gaafadhaatu Kanaaf haati kun ati gaafatu jalqaba Alex. Arme akkam jirta nagaadhaa? Akkam jirtan? Nagaa akkaawuntii kan mataa keetiin baname hin qabdumti? Akkaawuntii mataa kiyyaan baname hin qabu. Qarshii baafachuu dabarsuu maal kanas muuxannoo isaan qabdu kana duratti fayyadamtee hin beektu. Beeku hin qabu maal qabaa maaliif fayyadamaayyuu? Okay. Amma gaalaa wanti sin asitti of eeggannoon godhamuu qabu. An akka kootti namni amanamaadha nama guddaadha sheekiidha qeesiidha. Abalu biratti walitti qabamuu fi waan jedhu kanaan itti waliin galu akka kootti. Maaliif qarshiin guddaan gaafa argamu namni namatti jijjiirama. Yoon danda'ama ta'e nama sadii namoota Alex akkaawuntii barachuu dandeetti gaafadhu mee maal ta'e akkaawuntiin siin barachuu dandeette maal didame? waa'ee akkaawuntii nan beekaan ID naashinaal ID malee Naashinaal ID barbaadamu be. sababa kanaatiif mubaarak wanti gochuu qabdu laa baale keessaa ijoolleen beektu naannoo isiitti dhiyaatan ofii kan keetii kan beektuu fi yoo wanti tokko uumamillee to'achuu kan danda'amu namoota sadii waliin yoo banan namoota beektu namoonni ati hin beekne yookaan kan armee kana beekanu armee kana qofa beekanu yoo ta'e ammas as barbaruu danda'a namni sii galee birriin 500 galee 5,000 duwwaa galee yoo jedheen haati kun waa'ee lakkoofsa kanaan beektu sii galee. Ammas gargaarsi namaatii fi haqni sii lafatti badaa jechuudha. Kanaaf baale keessaa namoota beektu naannoo sana jiran keessaa namoota. Haali akkana ogoone wallahi yaada keetti sirriitti walii galaan hundi keessa dhaggeeffadhaa taasifaa jiru nuti ani malee biyya keessa jirraa waan kana beekna. Naashinaal ID yoon qabaanne baankii banachuu hin danda'amu. Maaliif naashinaal ID guuttatte jechuudha? Lakkoofsicha qofa barbaadama haale. Faan nambarii qofa barbaadama. Faan nambariin ariitiidhaan akka ba'uuf goone Yore wala teelee riijinii asii gaafanne riijinii isiin jirtu lakkoofsa isaanii nuu kennanitti bilbilchiifne faana maqaa bareeda beektaa maqaa dhuunfaa isiitiin maqaan nama sadii mibbaan nagarii qira maqaadhuma dhuunfaa isiitiin maaliif hin ta'u
itu national ID galmoofte koodiin faan nambariin hin baa guyyaa tokkotti waan ta'eef. Akkasi. Yoo sana buune Yoo ani akkana wayyaa. innan jechuu barbaade owwa kanatti namni miira amma keessa jiruun yoo gargaaruudhaaf sa'aatii kamiyyuu yoo dhufte hin gargaaramte dheena manaan. Yoomiyyuu torban tokko boodas yoo dhufte akka haaraatti hin gargaaramti. Garuuti ammatti wanti sin gootanu namoonni asirra jirtanu. Kanaafuu gaaffii gurbaa kana nu gaafadhaati. Teelee nu fageessu mucaan kun mucaan Ilaan immoo yaada faallaa qabaan immoo. Abdii wanni an jedhu. Wallahi amma akkaawunti Tokkoffaa isiin gariin qabdu waan akka nama itti dhidhiyaatu sii gaafadha. Lammaffaa immoo nama hadhaa asitti argitan kana boruun argitani. Oromoo hin beektan isin. Nama hadhaa asitti argitan kana 11,000 boruun argitan. Hadha tana argee fuula argee deemee boru namni ijoo hin godhu hin jiru. Ka sadaffaa immoo asiin dura gaafa haadha ta'e takka mana aslii keessatti nama 12,000 13,000 hin qarqaarre. Birriin sun eessa akka bu'ee fi haadhattiin sun eessa akka buutee hagammaatitti namni argeen jiru nama amannu jedhanii birrii guuraniitiin jechuudha. Wanni sun hagadhaan dhukkubsaan. Gatii kana ta'ee fi nama itti dhiyaatu nama isiin amantu. Zarii isii keessaa gaafadhaati waan kana sirreessaa waan danda'ame ammoo nama